sirna jira gadaadha silagaa gaarii malee bobba'u gaarii malee nobba'u. Olaan jenne rooti yagaa silamaa hin jenne. Barius lafan argu bal'aan gaasi lafaa. Harka fuunee yoo yaa jira jirtu hordoftoota BBS biyya keessaa fi biyya alaatti BBS hordofaa akka jirtan oduu har'aaf qabadhan isinitti himaa oduu waliin an Jamaal Taahiri. Aanota godina Gujii adda addaa keessatti sababa hongee yeroo dheeraatiin lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuun dhagahame. Godina Gujii aanotaa fi gandoota hedduu keessatti sababa dheerina waqtii roobaa marsaa hedduutiin lubbuun dhala namaa fi beelladoota gaaga'ama cimaa jala jiraachuun himame. Godinni Gujii godinaalee Oromiyaa sababa hongeen marsaalee hedduu irra tureen waggoota lamaa fi sadan darban rakkoolee jabduu keessummeessaa turan keessaa tokko yoo taatu yeroo ammaa sababa waqtii roobaa 5 hanga 6tti walitti fufiinsaan osoo hin argatin turteef akkuma aanota godina Booranaa hedduu haala ulfaataa keessatti argamna jedhan jiraattonni naannichaa. Viidiyoolee fi suuraawwan dhalattoota naannichaa irraa gama keessoon BBS qaqqabee kan qalbii nama cabsu yoo ta'u sababa hongee fi beela hamaa kanaanis hawaasni godinichaa aanaalee hedduu lakkisee baqatee baay'inaan bakkoota adda addaa qubatee akka jiru viidiyooleen naannicha irraa bahaa jiru ni addeessa. Aanota godina Gujii yeroo ammaa deeggarsa tantamaa barbaadan keessaa godina Gujii baatti kan argamtu aanaan Goorodoolaa tokko yoo taatu sababa hongee yeroo dheeraatiin lubbuun daa'immanii fi manguddoota darbaa akka jiruu fi gandoota aanichaa hedduu keessas lubbuun oolfachuuf hawaasni buqqaa akka jiru viidiyoon BBS keessoon qaqqabee ni mirkaneessa. Godinni Gujii godina rakkoo hanqina roobaa qofa keessaa turte osoo hin taane rakkoo nageenyaan deddeebiin keessatti mul'achaa ture yoo taatu cittoo irraan fanxoo akkuma jedhamu rakkoolee lama wal faanaa godinichaa akka malee kan gooleedha jedha jiraataan naannicha irraa yaadanuuf qoodee kun. Akka godina Gujiitti bara darbee qofa sababa hongee fi beelaan lubbuun namoota 30 olii kan darbe yoo ta'u loon miliyoona 1.5 ol ta'an lubbuun darbuu gabaafamaa tureetii jira. Bara kanas bifa adda ta'een keessumattuu aanaalee gara gammoojjii kanneen akka aanaa Goorodoolaa, aanaa Liiban, Sabbaa Baruu, Malkaa Soddaa, Dugdaa Daawwaa, Surraa Borgudaa fi aanaa Bulee Horaa adda addaa keessatti sababa beela cimaa yeroo dheeraatiin lubbuun namoota hedduu darbaa akka ture maddi keenya gamasii irraa odeeffanneeti jira. Hanga ammaas aanaa Goorodoolaa qofa keessatti lubbuun namoota 23, aanaa Liibanitti lubbuun namoota 8, aanaa Surraa Borgudaatti lubbuun namoota 5 sababa beelaan darbee akka jiru jiraattonni BBS himaniiti jiru. Hawaasni keenya qoonqoon lubbuu dhabuu akka safuutti waan ilaaluuf namoota sababa beelaan lubbuu dhaban hedduu dhoksaa turuu kan himu jiraatan kun lakkoofsi namoota sababa beelaan bara darbee fi bara kana lubbuu dhabanis dachaa gabaasa kana akka ta'u hima jiraatan yaada nuuf qoode kun. Hawaasni sababa beelaan miidhamaa jiran kunniinis yeroo dheeraa dura dhaabbata NGO adda addaa irraa deeggarsa muraasa argachuu kan himan baatilee dhiyeenyaa daawwii fi abdiin alatti deeggarsi qaama mootummaas ta'ee dhaabbilee tola ooltummaa irraa isaaniif taasifamu akka hin jirre himu. Yeroo ammaas godinichatti roobni roobaa jiraatus sababa hongeen loon jiraattota duugee fi wanti nyaatamu hin jirreef akkasuma turtii dheeraa booda yoo ta'een alatti roobni marsaa kana roobaa jiru rooba rakkoo keenya ariifachiisaa furuu danda'u osoo hin taane uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaas rakkoo keenya kana hubachuun furmaata hatattamaan akka nu cinaa dhaabbatu jechuun dhaammataniiti jiru. Koreen giddu galeessaa TPLF dhiyeenyaa dubbii himaa isaanii duraanii obbo Geetaachoo Raddaa dursaa bulchiinsa yeroo Tigraay godhanii filachuun paartiilee mormitootaa fi qaamolee naannichaa keessatti wal gaarrifannaan mul'achuun dhagahame. Rakkoo waggoota lama kaaba biyyattii keessa ture karaa nagaan akka furamuuf dhiibbaa keessoo fi alaan godhamaa tureen erga marii araaraa Piriitooriyaa booda koreen yeroo bulchiinsa naannoo Tigraay akka hundeeffamu sochiin godhamaa ture qaamota naannichaa hedduu keessatti walitti bu'iinsa uumaa jiraachuun himame. Naannichatti sababa wal dhabdee mootummaa fi garee TPLF gidduu tureen waggoota lamaaf tajaajilli hawaasummaa adda addaa fi baajata naannichaa adda citee kan ture yoo ta'u sababa kanaanis hojjettoonni seektaroota adda addaa sadarkaan jiran waggoota lamaaf osoo mindaa hin argatin turuun bulchiinsi yeroo akka hundaa'uuf eeggachaa turuun isaanii ni yaadatama. Waraana waliinii balaafamaa kaabaa Itoophiyaa waggoota lamaa booda mariin araaraa balbala cufaa Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti gaggeeffamaa erga ture booda Keeniyaatti goolaba kan argate yoo ta'u turtii baatilee afran darbeetti hanga ammaa bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay osoo hin hundeeffamin tureeti jira. Erga waliigalteen karaa nagaa rakkoolee mootummaa fi gartuu TPLF gidduu ture akka furamuuf magaalaa Keeniyaatti mallattaa'een booda mootummaa fi gareen TPLF naannoo kibbaatti wal arguun haala bulchiinsa yeroo Tigraay hundeeffamuu danda'uu fi waliin hojjechuu danda'u irratti mari'ataniiti turan. Marii mootummaa waliin taasisan booda Geetaachoo Raddaa ibsa miidiyaaleef laataniin hundeeffama bulchiinsa yeroo booda baajanni naannichaa adda citee akka gadi lakkifamu mootummaan walii galuu ifoomseeti ture. Mootummaan
waan bulchiinsi yeroo naannichaa osoo hin hundeeffamin dura baajata naannichaa gadhiisuuf fedhii dhabuun isaa uummanni kallattiin akka miidhamu taasiseetii jira jedhu namoonni siyaasaa fi hayyoonni naannichaa tokko. Haa ta'u malee koreen giddu galeessaa TPLF dhuma torbee darbee irratti obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii mootummaa yeroo naannichaa akka ta'an gochuun filateetii jira. Garee naannichaatti bulchiinsa yeroo ijaaruuf hundaa'e kana keessaa qaamoleen garaagaraa akka argaman kan himamu yennaa ta'u muudamichas mootummaa federaalaan fudhatama argachuu qaba jedhame. Guraandhala darbe keessa magaalaa Maqaleetti guyyoota lama mariin uummataa gaggeeffameen bulchiinsi yeroo hundaa'uun miidiyaaleen naannichaa gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Hundeeffama bulchiinsa yeroo Tigraayifis qaama mootummaa irraa koreen gama Tigraay erginu hin jiru ufuma keessanii hundeessaa nuti yaada itti kenna jedhamne jechuunis miidiyaaleef ibsa laataniiti turan. Paartileen mormituu naannichaa sadii Sawaat, Hunaatii fi Baayitonan hundeeffama bulchiinsa yeroo irratti akka hirmaatan yaamichi godhamuufis adeemsichi jalqabuun irraa rakkoo hirmaachisummaa fi haqa-qabeessummaa qaba jechuun osoo hin hirmaatin hafaniiti jiru. Kaabineen haaraa bulchiinsa yeroo Tigraay hundaa'ee miseensa 28 kan of keessatti qabatu yoo ta'u humnoota Tigraay paartilee mormituu hayyuulee fi waldaalee siivilii keessatti kan argaman ta'uun himameeti jira. Walgaarreeffannaan yaadaa fi hundeeffama bulchiinsa yeroo haaraa naannoo Tigraay irratti yaada kan laatan gargaaraa Profeesaraa Yamaanaa Kaasaa Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa heeraa fi federaalizimii kan ta'an wal dhiibbaan yaadaa mul'achaa jiru rakkoo jiru furuu caalaa miira dorgommii aangoo qabachuuti jechuun ibsan. Bu'uurri waliigaltee Piriitooriyaa TPLF waraana isaa naannoo keessa ture baasuu fi meeshaalee waraanaa hiikkachuun mootummaan ammoo tajaajiloota bu'uuraa jalqabsiisuun itti gaafatamummaa isaan irraa eegamu ba'uu akka ta'e akeeka. Ta'us garuu bulchiinsi yeroo hundeessuu irratti harkifannaa cimatu jira jedhan barsiisaa heeraa fi federaalizimii kan ta'an Profeesar Yamaanaa Kaasaa. Waliigaltichi TPLF paarlamaa biyyattiitiin tarree shororkeessaa jalaa bahee guyyoota torba booda bulchiinsi yeroo ni hundaa kan jedhu ture kan jedhan hayyuun kun harkifachuu adeemsa kanaatiif mootummaa federaalaa gaafatamaa taasisu. Adeemsichi sirriidha jedhamee bulchiinsi hin hundeeffamne yookiinis mootummaan federaalaa hin mirkaneessine TPLFs galmee shororkeessaa keessaa na baasaa ennaa jedhu sin dhageenye kanas gaafachuu dhabuun isaa dhimmi isaa yaaddessuu aangoo duwwaa akka ta'etti hubanna jedhan Profeesar Yamaanaa Kaasaa. Muummichi ministeera Abiy Ahmed dhimma hundeeffama bulchiinsa haaraa naannoo Tigraay irratti hanga ammaatti deebii kennuu baatanis koree yeroo hundaa'ee akka isaaniif mirkaneeffamuuf gara Finfinneetti imaluun ergaa mootummaa biyya bulchuu wal arganii booda adeemsi filannoo fudhatama dhabuu maddeen adda addaa gabaasuu irratti argamu. Filannoon koree yeroo naannichaa komii fi qeeqaan guutame kun yoo milkaa'uu baate filannoon biraa gaggeeffamuu hin oolamu jechuun qaamoleen adda addaa xiinxala isaanii kennuu irratti argamu. Tuutni gadaa sabbaqaa turtii aangoo isaa xumuratee tuuta gadaa dhiphisaatiif alangaa dabarsuuf guyyoota 12 oliif odaa bultumitti sirnoota adda addaa gaggeessaa ture. Guyyaa kalee bitootessa 19 gadaa dhiphisaatiif alangaa dabarsuun dhaga'ame. Oromoon uumaa fi uumee ganamaatti saba jaarrota dheeraan duratti aangoo karaa nagaa waliin dabarsuuf wal hoogganaa ture yoo ta'u marsaa kanaanis tuutni gadaa sabbaqaa ergaa turtii aangoo isaanii xumuranii booda bakka keessummoonni kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan jiranitti eebbisee itti biifuun alangaa gadaa dhiphisaatiif dabarsuun himame. Akkaatuma kanaan abbaan gadaa ituu duraanii Shaamil Ahmadoo tuuta haaraa amma aangoo qabatan gadaa dhiphisaa irraa kan ta'e abbaa gadaa ituu haaraa Huseen Tunaatiif halangaa eebba wajjiin kennaniiti jiru. Sirni walharkaa fuudhiinsa halangaa tuutni gadaa sabbaqaa dhiphisaaf kennan kun bitootessa 19 ardaa jala odaa bultum jalatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u guyyaa kalee bitootessa 19 sirna gargaraatiin dabalamuun bifa midhaagaa fi ho'aa ta'een goolabameeti jira. Sirna walharkaa fuudhiinsi halangee tuutaa gadaa sabbaqaa irraa gara tuutaa gadaa dhiphisaatti ittiin dabarfame kunis akkaataa duudhaa sirna gadaa ganama eeggateen karaa adeemsa sirna gadoomaa fi diimokiraasummaa sirnichaa dhugoomseen raawwatamuu isaa gabaasaaleen naannichaa hedduun mirkaneessaniiti jiru. Sirni halangaa walharkaa fuudhiinsaa kunis bakka gamtaan abbootii gadaa Oromoo hawwan siinqee aangoonni mootummaa olaanoo fi sadarkaa adda addaa irra jiran akkasuma keessummoonni biyya keessaa fi biyya alaa argamanitti bifa addaa ta'een gaggeeffamaa erga ture guyyaa kalee bifa midhaagaa ta'een eebbaan xumurameeti jira. Sirni baallii waliif dabarsuu gadoota lamaan gidduutti raawwatame kunis guyyoota turtii 12 dabarse keessatti ba'a Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa keessummoonni kabajaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u jilli gadaa Karrayyuus guyyoota dura gara baha Oromiyaa Carcaritti imaluun sirnicha irratti akka hirmaate gabaasuun keenyaan yaadatama. Sirna cufiinsa gadaan sabbaqaa eebbaan gadaa dhiphisaatiif halangaa dabarse kana irratti qaamota ayyaanicha karaa hundaan akka midhaagee xumuramuuf tumsa gochaa turaniif sagantaan galateeffannaa raawwatamee akka jiru waajjirri koominikeeshinii Harargee Lixaa gabaasisaa keessatti addeesseeti jira. Oduu alaatiin hiriirri mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti mormitoonni mootummaa irratti yaamaniin magaalota biyyoota lamaanii adda addaa keessatti muddamni cimaan uumamuun dhagahame. Mormii uummataa mormitoonni waaman kanaanis hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu mala sodaa jedhuun jiraattonnii fi dhaabbileen sochii isaanii idilee dhaabuun waan mudachuu malu xiyyeeffannaan eeguu irratti argamu.
Qaamoleen nageenyaa Keeniyaa fi Afrikaa Kibbaa sochii seeraan alaa gosa kamiifuu araarama akka hin qabne ibsaniiti jiru. Ilmaayyuu poolisiin Keeniyaa immoo hiriirri mormii eeyyama biyyattii keessaa akka hin jirre deddeebiin ibsuu irratti argamu. Keeniyaa keessatti gameessi siyaasaa filannoo waggaa darbee fi filannoolee dorgomaa turan hedduu qabxii xinnoof injifataman Raayilaa Odingee deeggartoonni isaanii qaala'insa jireenyaa hammaatiif mootummaa aangoo irra jiru akka morman hiriira yaamaniiti turan. Hiriira mormii waamame jedhame kanaan wal qabatee magaalaan yeroo hundaa sochii uummataan hedduu beekamtu Naayiroobiin qabbanooftee akka ooltee fi namoonni hedduunis sochii isaanii daangeessuu irratti hirmaataniiti jiru. Akka miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaa jiranitti magaalaa Naayiroobii keessumattuu iddoowwan waajjiraalee mootummaa ijoo ta'anitti qaamoleen nageenya mootummaa baay'inaan bobbaafamaniiti jiru. Raayilaa Odingaa torbee darbe irraa eegalanii pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo fi mootummaa isaanii irratti uummanni mormii akka gaggeessu yaamicha dhiyeessaa turaniiti jiru. Keeniyaa keessatti qaala'insi jireenyaa akkaan yaaddessaa ta'uu fi mootummaan aangoo irra jiru seeraan ala jechuun mormuuf Raayilaa Odingaa kan har'achi hiriira yaamanii turan. Guyyaa har'aas mormitoonni gara waajjira pirezidaantii biyyattii imaluun morkii dhageessuu jedhamee eegama. Poolisiin Keeniyaa garuu hiriirri mormii eeyyamame akka hin jirree fi nama gara iddoo dhorkametti imalee argame hundarratti tarkaanfiin akka fudhatamu akeekkachiiseeti jira. Jaarmiyaaleen daldalaa magaalaa Naayiroobii keessatti argaman ammoo hiriirri waamame kun diinagdee keenya gufachiisu jechuun hiriira waamame kana mormuun hiriira biraa yaamaniiti turan. Poolisiin ammoo hiriirri gosa kamiyyuu akka gaggeeffamuuf ayyama kan hin kennine ta'uu ibse. Afrikaa Kibbaattis har'aa hiriirri mormii mootummaa aangoo irra jiru fonqolchuuf kaayyeffate jedhamee yaamameetii ture. Kana hordofuuf mootummaan qaamolee nageenyaa kumaatamaan lakkaa'aman misoomawwan bu'uuraa akka tiksaniif jedhee bobbaaseeti jira. Hiriira kana kan waamee paartii mormituu Economic Freedom Fighter Party kan jedhamudha. Lammiileen biyyattii mana ba'uu lagachuun guutummaan biyyattii sochiin ala akka ta'uuf gochuuf yaamichi taasifameeti jira jechuun paartiin mormituu kibba Afrikaa Economic Freedom Fighter addeesseeti jira. Paartiin kun akkaataan pirezidaantii Siiriyaal Ramaphosa dinagdee biyyattii itti qabaa jiru lammiilee rakkoo hamaa keessa galchaa jira jechuun mormii kana yaame. Lammiileen Afrikaa Kibbaa sababa qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa, malaammaltummaa fi ibsaan irra deddeebiin adeemsisuun guddoo mufataniiti jiru. Mormii Keeniyaa fi Afrikaa Kibbaatti wiixata har'aa bitootessa 20,2023 yaamee wal qabate iddoowwan murtoosoo ta'an keessatti sochiin uummataa akkaan hidhateetii jira. Dhaabbileen gurguddoo fi waajjiraaleen isaanis hulaa cufataniitii jiru. Daandiin qilleensaa Keeniyaas nageenya hojjettootaa fi maamiltoota isaaf jecha biiroolee tikeetiin itti gurguramu hunda cufaa taasisuu isaa addeesseetii jira. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo oduuleen har'aaf isinii qindeeffanne kan hangammaa isinitti himne ture. Gama